arra bilbila harkaa dhiisaniiti bilbila kanaan bilbilanii addaan nu darbaa jiranii asirratti bilbilina sagantaa gaafii fi deebiiti bilbila harkaa isinii barreessatiin jira achumaan qotta amma unarra bilbiltanii gaafii in harkaa balleessitanii okay seenaa qotta karaa bareedaan qotta seenaa daawwattoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota bakkee show koottaa seenaa dhiyaadhaa sagantaa gaafii fi deebiiti akkuma beekamu sagantaa gaafii fi deebii irra jirra seenaa sheer godha namaatu narra dhahee addaan fagaase rifama seenaa sagantaa gaafii fi deebiiti itti fufa gaafiin teenya gaafiin duraa akkana itti biyya dhalaan biyya bulchutu mootiidha yoo ta'e dhalaan san dhiiranii ajjeefti akkamitti harkaa baata dhalaan askara shaniis qabe yoo jenne qabamte yoo kam goote harkaa baata dhalaa san harkaa takka gara gaafii lammataa gurbaan intala takka manguddoo ergate intalti haalaan bareeddii ogguu manguddoon dhuftu intala keetiif dhufne jenne abbaan intalaan mari'ate intalati manguddoo dhufe siin kan nuu deema jeen intalti hayyuudha abbaadhaan jetteen yoo gurbaan waa sadi beeke na kanni jetteen sadeen yennaan dhuma roobaa yoo beeke dhuma foonii yoo beeke dhuma dubbii yoo beeke na kanniif jetteen okay hoottu beeka intala tana fuudhuu barbaadu dhumti roobaa maali dhumti foonii maali dhumti dubbii maali yoo sadeen kana beeke ittiin heeruma jetteen intalti sadeen kana beenaan tarii sitti heerumuun oltu intalti haalaan bareeddii hayyuudha ta beekumsa qabdu akkana hootta ha gaafii tana deebisee intala tana fuudha namni gaafii tana harkate intala bareedduu tana harkate jechuudha okay gaafiin sadaffaa akka jettu gurbaan tokko rooba keessa deemee yoo hammana galu ta'e osoo rifeensa isaa roobni hin tuqin akkamitti gale gurbaan rooba keessa deemee mana gale osoo rifeensa isaa roobni hin tuqin akkamitti gale osoo rifeensa isaa roobni hin tuqin osoo roobni rifeensa isaa hin tuqin rooba keessa deemee mana galee gurbaan akkamitti mana gale sheer godha sagantaa gaafii fi deebiiti hirmaadha lakkoofsa bilbilaa isin maxxanseetiin jira bilbilaati yaala gurbaan tokko rooba keessa deemee osoo rifeensa isaa roobni hin tuqin mana galeetti gaafiin sadaffaa okay gaafiin sadaffaa akkasitti okay dafa okay gaafiin afuraffaadhaa akka jettu lakkoofsa 100 nama lamaaf hoggumee qayrta lakkoofsa 100 nama lamaaf yeroo meeqa erti akkanatti lakkoofsa 100 takka nama lamaaf yeroo meeqa erta itti gaafiin afuraffaadha
Gaafin shanaffaa waan qabdurraa yoo waa namaa kennite siin hafne. Kana gaafin shanaffaa waan qabdurraa yoo kan waa namaa kennitu ta'e siin hafne. Waan san ni qabda yoo namaa warraa kennite siin haftu jechuudha. Kottu yaale. Waan qabdu tayoo warraa namaa kennite atis dhabde. Guutubattuu dhabdaa wati. Waan qabdu ni si qaba jechuudha. Irraa namaa kennite guutumattuu dhabde. Akkana itti gaafii shanaffaa. Gaafii shaniin isin gaafachaa jira. Okay. As bira isinitti hin dabarsu. Har'a nam takka fayyaa hin jiru fakkaatti if sodaatanii jiranii. If hin sodaatin haa kottaa yaala. Gaafiin akki hattu gurbaan intala hayyuu takka manguddoo ergate abbatti dhufan. Abbaan intala kiyya siin kannaa jeen. Haa isini galu. Abbaan intalaan mareetee siin kannaa intala kiyya akkamii jennaaniin intalti abbaa kiyya. Yoo gurbaan waa sadi beeke na kanniif jetteen. Gurbaan nama waa sadi beeku taanaan na kanniifi sadeeni aan talati jennaanin gurbaa dhuma roobaa beeku. Dhuma foonii ka beeku yoo ta'e. Dhuma dubbii ka beeku yoo ta'e na kanniif jetteen. Akkana. Waa sadeen kan oo beeke na kanniif jetteen. Kottu. Intala hayyuu kana yoo barbaadde kottu. Halo. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii shanaffaa. Okay, gaafiin shanaffaa akkana jetti. Gaafiin shanaffaa lakkoofsa 100 nama lamaaf yeroo meeqa hirtaa jetti? Lakkoofsa 100 nama lamaaf yeroo meeqa hirtaa jetti? Yeruma takka hirtaaf kaashan tokkettamatti. Yeruma takka hirtaafe? Marruma takka shantamatti hirtaaf. Akkana? Okay. Gaafiin taan akka jettu. Lakkoofsa 100 nama lamaaf yeroo meeqa hirtaa? Yeruma takka hirtaa jetti. Yeruma takka hirtaaf nama lama jedhamni waan ta'eef yeruma takka shantamatti hirtaaf. Yeruma takka hirtaaf shantamatti. Okay, dhugaa harkattee jirta. Yeruma takka hirama. Dhibbi yeruma takka hirama dhugaadha. Dhibbi yeruma takka hirama. Harkattee jirta. Baay'ee. Okay. Gara gaafii taanittis dabarsa. Gaafii taanu. Gaafiin takka ta'ee daaftee hojii manaa isinii taatee jirti. Beekee hojjetanii yaaluume. Yaalime. Daafte sun dhalaa shan wanta hojjetanii. Biyya dhalaan mootii dhayxe dhalaa biyya bulchaa. Biyya dhalaa mootii lage. Nama dhiiraa yoo qaban ni ajjeesan. Dhala shaniis qabe askara. Akkamitti harkaa baate? Dhalaa shanan kan harkaa itti goo. Dhalaa meesanii. Dhalaa dummana sani. Nama shaniin je. Ol fudhu sagalee de. Dhalaa nama shani najjeetu biyyaa ni mire. Akkiniin godhu. Namni isin keessaa irra bareedu aan ajjeesu hin jaallu. Namni isin keessaa irra bareedu. Isin keessaa namni irra bareedu aan ajjeesu hin jaallu. Ayyee.
Tunarra bareeda iddoo jaaniitiin irra wal fixanii gidduu jirtu kutama. Yaaluu Najjeetu adii mi'a. yaaluu keetiif galatoome Hin arganne dha. hin arganne Akkamitti. akka malee hin arganne. Baay'ee. Okay. Gaafii biraatti sii dabra. Intala hayyuu takkaati maan tana fakkeenyaaf intala takka naadha qabatteeti warra keessan argite. Abbaan kee ni dhaqee jechuudha. Ganda warra intalaa. Abbaan intalaa waggaa kana intala xiyya manguddoo dhufe siin kan nuti deema jee mari'ateen. Akkasitti yaa abbaa kiyya na kan ni taa gurbaa waasilee. Sagaleen xiyya ni dhagamti hara saniin. Okay, ayyee. Gurbaa waasa dini beekaa jetteen. Ni dhagee. Dhuma foonii beeku yoo ta'e, gurbaa dhuma dubbii beeku yoo ta'e, na kanniif jetteen waasateen kanoo beeku. Hayyee gaamma suma dhuma roobaatii fi dhuma foonii dhuma dubbii yoo beekte intala taa fuutee jirta jechuudha. Maal jedhu? Intalti ammumaa uni jirti yoo hanga san beekte ni fuuta. Majjaana fuuta majjaanatti. Intalti bareedina laa intalti bareedduudha. Imaana ni qabdi. Ibaadaas ni qabdi. Hayyummaadha qabdi maas. Guutuu. Intalti tun sin dabrin. Itti yaada iyyee. Gaafiin si jijjiiraan. Haa. Okay. Gurbaan tokko rooba keessa deemee yoo mana gale osoo rifeensa isaa roobni tuqin mana gale yoo inni akkami gale. Akka ati yaaddetti. Haa. Rooba keessa deemaa galee kan roobni isaa tuqin yoo ta'e takaabiilaa deemaa dhufe yoomti haayomti immoo makiinaan gala. Yaa rifeensa isaa kan roobni tuqin akkami galee inni bara. Sadarraa biisaa qaba. Rifeensa wayitti raajjate. Hin yaalle yaale. Takkaa mataa isaa faluudhaan rifeensa qabne.
Isti munne ola rafga. Dhuftanii yaaltan gaa'e. Namni kanan yaalee harkata. Akkanan laayikii sirraatii itti hafu jechuudha. Drop lagi. Itti roobsa sheer godha ammas namuu sheer godhame. Warri hamti keessa rukunta. Gaafii kanarratti haa hirmaatu namni sheer godhaa isin hundinuu. Desa kan ni hirmaata kia si jalatti. Sheer godhi iyyiin dura akkanuma keessa taa'an goone hin harkaa. Share ko dia butak. Sheer godhi laayik godhi kootti hirmaadhu. Osuma sheer hin goone kana keessatti. Sheer godhi baa. Ayi. Taa'in na laalaasu. Hirmaadhu koottu. Okay. Gaafiin takka ta'edan deebisanii jira. Ammas xayyaarri tokko asirraa nama fuudhee yooniif daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti kufe warra hafe eessatti awwaallaa ta'ettu hin deebifne sanis koottaa yaala. Xayyaarri tokko biyya tanarraa nama fe'atee osoo deemu daangaa biyya lameenii jidduutti kufe Suudaanii fi Itoophiyaa jidduu kufe haa jennu warra hafee eessatti akka awwaallume koottaa. Ni kufee bar daara teessanuu. Gaafii lama jajjabduudha gaafa gaafii bilbilaa koottaa. Xayyaarri nama fe'atee biyya tanarraa nama fuudhee gara Itoophiyaa deemuun jira. Daangaa Suudaanii fi ka Itoophiyaa jidduu kufe achi daaraa ta'e nama hanga hafe eessatti awwaalla. Sheer godhaa namuu haa wal biraan ga'u. Sheer godhi teessee na laalinsiin harkaa. Yoo ifi yaaluu baatte obboleessa kee fakkoota irraa fudhatu dhufee haa yaalu sheer godhi. Intala gaafiin akka jettu intala hayyuu takka gurbaan dhaqate. Intalti marra hayyuudha bareedduudha. Imaana qabdii, diin qabdii, ibaada qabdii, fayyaa qabdii jechuudha. Bareedinni isiitti nafne. Akkasitti abbaan intala tanaan siin kannaa intalatti yakkam jetta jee mareeteen. Gurbaan yoo waa sadi beeke nafanniif jette. Waa sadeen gurbaan dhuma roobaa yoo beeku ta'e roobni dhumee dhuma foonii yoo beeku ta'e foon kunis dhumee dhuma dubbii yoo beeku ta'e dubbiin tun dhumtee
Okay. Dhumti roobaa maali? Dhumti dubbii maali? Dhumti foonii maali? Hangan mala. Yoo hangana beeyte intala bareedduu tana fuuteeti. Bilaashitti qarshi takka qabatti. Alo, salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Ayyee, eenyu sin kan? Mr. Tawfiq Raajani. Ayyee Toofiq, kam yaaluu feete? Tadi gerobati kayak talada orang kalau meeting kan bete gerata nyatte. Kan kalamo. Kita lagi ya kita nanti ya orang tu biar ni mesti ya lagi tu. Ayyee, Intansi nama asal dia terhadap saving ada di sedre. eega. Aye wasatnya sakaro gerobat di rumah kau ni di rumah tu pikir. Tadu mati kita na duki itu ayo tanya ni orang tu. Ayyee, Ini duki itu ayo jadi ya lah. ayyee. Unti roba, wei canda punya lah kalau betul. Ayyee, Udah kau ni unti kau ni, akhir orang ni ada mati ro. Kau bener lah, kau tu beda beda. Kau tu aku bicara apa berarti? Umman ni kau bener. Kau jadi mata terus nyata ni saya. Dua kali ada nyata, orang ni jadi bodoh lah, apa kau ni tu. ayyee. Akan aja. Akkam jette mee gaggabaabsee dhuma dubbii hunda dhadha'i. Unti kau ni mata danci. Dhumti foonii mataadha. Unti roba, wei canda punya lah kalau betul. Ayyee, Rumah dukti kan rumah dukti dah ada nak. Dukti kan itu dah yani buai dan golaku. okay, yaaluu keetiif galatoomii hedduu yaaltee itti dhiyeessitee jirta waan ta'eef galatoomii siin jenna hamileen ta'e dabalataan wal faana ammallee ol siqaatuma deemaa jirti. Ol siqaatuma deemaa jirti hamileen ta'eeti. Walitti dhiyeessitee jirta. Ini kau ini. Walitti dhiyeessitee jirtati. Enak kan lecu. Ilar kanneen xumurre. Mataa keesseetuma mataa ulaachi keessuma irraa deebite. Kata ini kita dia. Bakka kamii gaafma isuma naa'ee biyyi kaawwas. Ini tu berarti kerja sekarang telewo. Intalti nama waa sadi beekuun na fuudha jette. Kalau mana aman tunjuk itu. Intalti nama waa sadi beekuun na fuudha jette intalti xiyya intala hayyuudha. Intalti xiyya intala hayyuudha dhagee nama waa sadi beeku qofaa na kanneetti. Nama dhuma roobaa beeku. Nama dhuma foonii beeku. Nama dhuma dubbii beekuuf na kanneetti. Mee sirreessi. Dhumti foonii mataa harkuudha. Foon dhumee. Mataa foonii jiran taa'anii hanga mataa isaa zamboo damaan tura dhufe. Dhumti jijjiira. Waan sakkeetoo irraa dubbatamu jirtu balleessee jiraachuu dhugaa fudhatudha. Yes. Harkattee? Balleessee jechuudha dhumti dubbii.
dubbii balleesseedhaan. Akkana daawwattoota keenya Toofiq Abdurrahmaaniif deebisee intalti kun gaa intala akkaan bareeddu intala bareedinni isiidha waan itti qiyaasamu hin qabne intala diin rabbii qabdu intala ibaadaa qabdu ta iimaana qabdu tan ta hayaa fi hayoo qabdu tan hayoo fi amantaallee qabdu dhuma dubbii beekuun na fuudhette akkasitti dhumti foonii foon dhumee mataan dhumee jechuun mataa harkuudha. Dhumti roobaa qabeenya alaa galfachuudha. Dhumti dubbiidha balleeysee jechuudha. Dubbiin balleeysee achi hin hafne. Lolli bagaa biran kunnee jetti Oromoon oggumaaf maaltu lolli bagaa biran kunnee jedha. Tolli bagaa biran kunne balleeyseetiin jira. Namni balleeyse jee badii jalaa ba'ee jira. Namni baga jee dubbii lolatti aantu tarkaanfatee jira jechuudha. Nama oke amma ati eessa jirta amma? Halo kutee jira nuti kallattumaan intala geessuu fi barbaanne kutee jira. Intala si qopheessaa jirra intala eessa dhiistee deemta? Eessa jirta amma? Riyaad jirta? Riyaad irraa mana sibirna. Oke, rakamni kejak kana macirra barreessaa jiru kana sajjaladhu lookeshiina irratti argee akkaallee fi raabeetti intala fuudhee si fideetiin jedhu. Oke. Nama dadar jiraatu dirradaatti awwaaluun ni taate. Maaliif hin taane? Akkasii. Okay. Amma waan intala harkatteef amma dubbiin takka si duran dhaabbattu warra.
Eh, Kira amarre titi bisabe. badhaasni kee ammaa badhaasa intala harkatte isa irraa bar waan jabdu harkatte maawi. Waawiyaan argattee waawiyaan argattee. Daawwattoonni keenya gaafii fi deebii tana haasirraa baratanii itti yaali malee xayyaarri tokko asirraa nama guuttatee yooniif daangaa Suudaanii fi kan Itoophiyaa jidduu kufee nama hafee isatti kan awwaallu taakka gaafiin lamadaa biyya askarri gaafiin xayyaaraa achuu taa'u jirti bara maal jettee deebiste. Magaalaa matammaa geessanii yaaltee jirtaan shabakaarraa
haraatu kana isin darbe. Waan addunyaarraa akkaamee tan arrabni mara. Waan addunyaarraa akkaamee tan arrabni isiisan deebisee jiraachuu yoon baadhee mee yaala. Waan tan yeroo mara arrabni kee dhandhamuu jaalatu jenne gaafadheen tureen se'a deebisuu nu banne gara yuutuubira deebisuu dhabuu hin beekne garuu qoota yaala. Okay, daawwattoota keenya gaafii lameen kana gaafii lameen hafte warri as jala okay, daawwattoota keenya shabakaan hedduu arraan tana shabakaadhaatu mura. Okay, gaafii lamaa hafe gaafii lameen hafte halo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, waan addunyaarraa akkaamee hawaa tan arrabni kee yeroo mara dhandhamuu hawu. Ayyee. Maal jette wanni addunyaarraa akkaamee hawa maal jette? Arrabni kee ni dhandhama? Addunyaa kanarra jennee bar. Guyyaa halte itti sii qaraanii dhuyde moo itti sii qaraanii dhuyde moo kami garte? Haa. Ayyee.
Kami kasih bagi sekarang sekarang ini Jakarta. Aja. Karena sudah sudah itu. Sekarang Quran apa lagi? Aja. Apa tu dan bila lagi. Ah. Saudara mungkin asuhan sebenarnya sudah ada di sudah. Ah. Kali itu berapa sana kerja kita. Akas kitab Quran arah udah. Kata Quran ada aja sebenarnya. Hedduu yaaluu keetiif gara toome tunig deebisaa waan biraati. Kana kallattumaan akka daawwattoonni keessa jalatti isin deebisaa achi irra dhaqanii deebisaa si dhageeffachuu dandeessan. Gaafii xayyaaraa lama talaan akkaan mi'aawaa tana sadeen tana achirra eegadha. Deebisaa isii deebisaa quubsitu. Oke, hordoftoota keenya akkuma beekamu gaafiin hangi takkaas deebitee jirti. Gaafii sadiitu hafe gaafii sadeen hafte tana. Hordoftoota keenya YouTube bakkee show jettanii chaanaala keeyyarra dhaytanii achirratti argachuu ni dandeessanii gaafii deebisaa isiidha. Achirratti isinii deebisaa achumaan bakkee show subscribe godhaa. Galatoomaa hedduu waan hin beekne wal barsiisuun bareedaadha. Baga jiraattanii achumaan hanga boru gaafii biraatiin walitti deebinutti nagaan naa bulaan isiniin jedha. Ciao.